nama guddaa tokko asitti affeerannee jirra. Wada gaddaloo itti seente. Wada gaddaloo. Ustaaz Najjaash ari'uu baate Ustaaz Najjaash kutaa sadirraa eegala. Aman Najjaash gurraacha cibiluu naan jaanninis. Ija too qabadde hanganaa sillaaluu naan. Jiruun hanga ijaan harkan qofaa miti. Hanga ijaan harkanii oli. Salawaatullaahi wa salaamullaahi. Salawaatullaahi wa salaamullaahi. Ummata Muhammad taanee durarraahi. Alhamdulillahi. Gantalti naa taate ifiifin dhaqeen siin jaa. Jechuun wanni anna gagaarii godhu ifumaafin warraan tanaa dhaqe. Intalatee santanaan naatee akkam jettanii ayyee nama ifii mangudummaa dhabu takkaa dhageesseeti. Sun dubbii addaati. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan mimmiidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Minbarii fi toora YouTube Miilaan Miidiyaa irratti nu eeggadha.